Electromagnetic radiation and atomic spectra kan jedhu ilaalla jechaadha irraa waliin. So part 3 irra geenyerra chemistry grade 11 kana. So electromagnetic radiation maal akka ta'e akkasumas immoo atomic spectra maal akka ta'e viidiyoo kana irraa kanaan kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. So electromagnetic radiation itti yeroo dhufnu James Clerk Maxwell proposed that light consists of electromagnetic wave. Bara 1873 jechaadha. Namichi James Clerk Maxwell jedhamu maal propose godhe jechaadha. Hifi yookiin immoo laayitiin weevii elektiromagnetii akka of keessaa qabu propose godhe jechaadha. So according to his theory, electromagnetic wave as an electric field and magnetic field components. Akka proposal namicha kanaatti yookiin immoo akka theory namicha kanaatti jechaadha. Electromagnetic wave kun maal kan of keessaa qabudha? Dirree elektirikii fi dirree magnetii komponentoota kana lamaan kan of keessaa qabu akka ta'e ibseera jechaadha. These two components vibrate into mutually perpendicular plane. Komponentoonni kun jechaadha. Komponentii gaafannu electric field fi magnetic field kun jechaadha. Perpendicular line perpendicular ta'een vibrate godhu jechaadha. So electromagnetic radiation is the emission and the transmission of energy in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic radiation kun jechaadha bifa anniisaatiin emission ta'a akkasumas transmit ta'a jechaadha. Daddarbasii emission ta'a jechaadha. Bifa anniisaatiin yookiin immoo foormii electromagnetic wave kan of keessaa kan qabuun jechaadha. So electromagnetic radiation amma kan argaa laallee electromagnetic jechuun maal akka ta'e ilaalla jechaadha. So electromagnetic describe how current flowing through a wire generates magnetic field. Electromagnetic kun jechaadha akka kamiin ibsama jechaadha. Waayirii dirra magnetii maddisiisu keessa karaa kamiin karentiin akka bololuu yookiin immoo akka flow godhu jechaadha. Kun electromagnetic kan jedhamudha jechaadha. So radiation immoo maalidha? Radiation refers to the emission or transmission of energy in the form of waves or particles through space or a material medium. Radiation kun immoo emission yookiin immoo transmission energiin bifa weeviitiin maal keessa ispeesii yookiin bakka duwwaa keessa yookiin immoo wantoota keessa ittiin darbudha jechaadha. So kunoo akka footoo kanarraa ilaallutti jechaadha. The electric field and the magnetic field components of an electromagnetic wave asirratti ilaalla jechaadha. Magnetic fieldiin komponentiin warra x ray y axis irra kan jiran kana jechaadha. Electric field komponentiin immoo warra halluu adda addaatiin jira kunoo. Warri kun isinitti mul'ata. Kun halluu kanaan kan jiru magnetikiidha. Warri kun immoo elektirikiidha jechaadha. Kun komponentoota lama bifa weevii fakkaatuun flow godhu kan nuti jechaa turre fakkiidhaan gaafa ibsamu kana fakkaata jechaadha. So electromagnetic wave have three primary characteristics: wavelength, frequency and speed. Electromagnetic wave maal of keessaa qaba jechaadha? Karakterii sadii qaba jechaadha. Innis wavelength, frequency fi speed kan jedhamu jechaadha. Warra kana ilaalla gara fuulduraattis bal'inaan ilaalla waan ta'eef. So wavelength yeroo ilaallu qubee Giriikii irraa kan fudhatamte yoo taatu laamdaa kan jedhamu leeyaa maariffaa kan fakkaatu jechaadha. So inni wavelengthidha jechaadha. Wavelength is the distance the wave travel during one cycle. Wavelength kun jechaadha fageenya saayikilii tokko gidduu adeemsifame amma footoo kanarraa ilaaluutti dandeenya. Kun asirratti kun wavelength jedheeti jira. Fageenya asii fi as gidduu jiru safaruuf kan gargaaru wavelength kanadha jechaadha. Fageenya saayikilii tokko gidduu jiru jechaadha.
asii ka'ee asiin naanna'ee dhufee otoo inni lammeen deebiin asirratti jechaadha. Kana gidduudha weevleengisiin keenya jechaadha. So weevleengizii jechuun distaansii tokko tiraavel godhee saayikilii tokko irratti jechaadha. So it is expressed in meters. Fageenyi kun jechaadha. Fageenyi laamdaa yookiin weevleengizii kun karaa kamiin ifamuu danda'a? Karaa meetiriidhaan safaramuu danda'a. And often for very short wavelengths in nanometer, picometer and angstrom. Baay'ee xixiqqoo kanneen ta'an yookiin immoo distaansota baay'ee xixiqqoo ta'aniif immoo naanoomeetirii fayyadamuu dandeenya, piikoomeetirii akkasumas immoo angaastiramii fayyadamuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu firiikweensii kan jedhudha. Firiikwensiin innis jecha Giriikii maal jedhu kan of keessaa qabudha yookiin immoo bakka bu'eensaa jechaadha. Nuu kan jedhu jechuudha. Qubee V afaan V kan fakkaatudha jechaadha. Frequency is the number of cycles the wave undergoes per second and is expressed in unit of 1 per second, also called hertz. Frequency akka maqaa isaarraa hubatamu lakkoofsa weeviin yeroo saayikilii tokko naanna'u jechaadha. Inni saayikiliin isaa sun maal jedhama? Frequency jechaadha. Number of saayikiliin sun frequency jedhama jechaadha. Maaliin kan safaramudha jechaadha yookiin immoo yuunitiin isaa herziidha. Haa ta'u malee 1 per second jechaadha yookiin seekendiidhaan kan safaramu ta'ee garuu SI yuunitiin isaa system international yuunitiin isaa maal kan ta'edha jechaadha? Herziidha jechaadha. Kunoo asas fakkii kanarraa yoo ilaalle firiikwensiin fageenya yookiin immoo kun weevleengiziidha jenneerra. As gidduu yeroo adeemame immoo kan ittiin safarru yookiin immoo yeroon as gidduu adeemame kun firiikwensii kan jennudha jechaadha. Kuni peeredii tokkodha. Jechuun marsaa tokko jechaadha. Kunis peeredii isatti aanudha jechaadha. Seekendii peeredii jechaadha. As biratti amplituudii maal yeroo itti aanu gara fuulduraatti ilaalaa deemna bal'inaan jechaadha. So inni sadaffaan speediidha jechaadha. Wave has a speed which depend on the type of wave and the nature of the medium through which traveling. For example, air, water or a vacuum. Inni kan biraan speediidha jechaadha. Kompoonentoota sadii jenneerra lama ilaalleerra. Weevleengizii fi firiikwensii ilaallee jirra. Amma kan nuti ilaallu jiraate speediidha jechaadha. So speediin kun immoo akkuma kan duras beektan hiika isaarraa qabeettan saffisa jechuudha. So saffisa weeviin sun ittiin deemudha jechuudha. So garuu maalirratti hundaa'a jedha? Miidiyeemii sanarratti hundaa'a saffisi sun safaramuu fi miidiyeemii weeviin sun keessa darbaa jiru irratti hundaa'a jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo bishaan keessaa qilleensa keessaa bishaan keessaa fi vaakiyuum yookiin immoo bakka duwwaa keessa yeroo weeviin sun tiraavel godhu speediin sun gargar ta'uu danda'a jechaadha. So gaafa gara foormulaatti gallu the speediin siidhaan bakka buuti. The speed of a wave is the product of its wavelength and its frequency. Speediin kun jechaadha baay'ataa weevleengiziitii fi firiikwensii irraa kan argamudha jechaadha. Kun akka as biratti argitan jechaadha. So in vacuum, light travel at a speed of 3 times 10 raised to 8. Kun wanta koomeniidha jechaadha. Or konstaantidha jechaadha. Constant vaaliuudha. So laayitiin bakka duwwaa keessa yookiin immoo vaakiyuumii keessa speedii 3 times 10 raised to 8 dhaan travel godha jechaadha. Electromagnetic radiation are also characterized by their amplitude or intensity. Electromagnetiin kun karaa kam characterize ta'a? Amplitude yookiin immoo cimina isaatiin characterize ta'a jechaadha. Amplitude jechuun maal jechuudha? Isa jedhu. Let's go. Amplitude is related to the intensity of the radiation which we perceive as brightness in the case of the visible light. Amplitude jechuun
intensity wajjin kan wal fakkaatu ta'ee yookiin immoo kan walitti dhufu ta'ee cimina raadiyeeshinii sanaa jechaadha. Fakkeenyaaf biraayitneesii tokko ilaaluu dandeenya. Akkaataa ibsaan sun mul'atuutiin cimina of keessaa hin qabaatanii amma ibsaan ampuuliin boq jedhe gaafa ifu cimina of keessaa qaba jechaadha. Ampuuliin warri tutturte durii immoo baay'ee hin ibsu. Sun garaagarummaan sun amplitude kan jedhamudha jechaadha. Ani ilaallaa bal'inaan. The amplitude of an electromagnetic wave is measure of the strength of its electric and magnetic field. Amplitude electromagnetic wave keessa jiru maal safara jechaadha. Cimina dirree elektirikii fi dirree magnetii achi keessa jiru sana kan safarudha jechaadha. Amplitude faayidaan isaa isa kanadha. Fakkeenyaaf kun as biratti ni ilaalla. Amplitude, higher amplitude, lower amplitude, brightery or dimmery kana ilaalla. So fakkeenyaaf amma wavii lama jira asirraa. Electromagnetic wavii lamatu jira. Inni jalqabaa kun guddaadha akkuma isin agartanu. Inni lammataa immoo isa halluu kan biraadhaan jiru kana jechaadha. So inni olaanee jiru kun higher amplitude yookiin immoo bakki ol ka'iinsaa kun by the way amplitude kan jedhamu jechuudha. Isa ol ka'ee jiru kan yookiin immoo isa gadi bu'ee jiru kun amplitude jedhama jechaadha. So inni irratti argamu kun higher amplitude yookiin immoo amplitude guddaa kan of keessaa qabu yoo ta'u brightery baay'ee ifaa jechaadha. So intensity yookiin immoo strength akka ta'e amplitude ilaalle waan ta'eef so amplitude guddaa qaba jechuun brighter kan ta'edha yookiin immoo baay'ee kan ifudha jechaadha. Waa'ee ampuulii haaraan kaasaniif kaasisi yaadadha. So lower amplitude immoo dimmer kan jedhudha jechaadha yookiin immoo dimsis kan jedhu wayii jechaadha. So inni isa dukkanaadha jechaadha. Amplitude xiqqaa qaba jechuun compare gaafa goonu jechaadha. Dimmerii jechaadha. Innis isa higher wajjin gaafa wal bira qabamu jechaadha. The electromagnetic wave in the different spectral region travel at the same speed but different in frequency and wavelength. Electromagnetic wave sana keessa jechaadha. Spectraa garaagaraa keessa yookiin immoo spectral regionii garaagaraa keessa maal wal fakkaataadhaan speedii wal fakkaataadhaan yeroo deemu frequency fi wavelength adda addaatiin travel godha jechaadha. Light of a particular shade of red, for instance, always the same frequency and wavelength, but it can be dim or low amplitude or bright high amplitude. Lighting jechaadha. Diimaa shading diimaan jechaadha. Frequency fi wavelength the same kan qabudha. Haa ta'uyyuu malee sana wal fakkaataa qabaatuyyuu malee maal ta'uutii danda'a? Lower amplitude yookiin immoo dimmerii ta'uutii danda'a akkasumas immoo brightery or higher amplitude qabaachuutii danda'a jechaadha. Akka asirraa akkuma ilaalle jechaadha. So EMR jechaadha. So EMR inni yeroo dubbisna gana electromagnetic radiation jennu. So comes in a broad range of frequency called the electromagnetic spectrum. EMR'n reenjii guddaa qabu jechaadha. Reenjii frequency guddaa qabu maal kan jedhamudha? Electromagnetic spectrum kan jedhamudha jechaadha. A rainbow is an example of continuous spectrum. Rainbow immoo example yookiin immoo fakkeenya continuous spectrum yookiin immoo walitti fufaa kan ta'e spectrum walitti fufaa kan ta'e example isaati jechaadha. Rainbow maal akka ta'e halluuwwan walitti dhufan baay'ee halluu baay'ee of keessaa kan qabudha. So isa inni ilaallaa gara gadiitiin. So different wavelengths in invisible light have different colors from red to violet. Wavelengthiin garaagaraa walitti dhufanii jechaadha. Visible light keessatti kalarii garaagaraa irratti agarsiifamu. So kaasama isatti jechaadha. Reedii jechuun wavelengthiin isaa 715 nanometer akkasumas immoo isa guddaadha reediin baay'ee asirratti qabu kan qabdan reediin wavelength isa guddaa jechaadha. So violetiin immoo isa xiqqaadha 318 nanometerii kan ta'edha jechaadha. So inni ilaalla jira electromagnetic spectrum
Electromagnetic spectrum encompasses all the different type of electromagnetic waves arranged according to their frequency or wavelength. Electromagnetic spectrum kun jechaadha. Maal encompass godha? Electromagnetic wave garaagaraa akka frequency isaaniitiin yookiin wavelength isaaniitiin order gochuutiin yookiin immoo arrange kan godhudha jechaadha. This spectrum includes radio wave asirratti ilaaluu dandeenya. Akkaataa frequency itti dabalaa deemu orderii wayii jira sanitti agarsiisa qormaata irratti yeroo baay'ee kan dhufudha. Spectrumii kun jechaadha wavelength fi akkaataa daballee wavelength fi akkaataa daballee frequency orderii mataa isaanii dandeettii jira jechaadha. Spectrumoonni kam kanneen akka raadiyoo weevii, maayikirooweevii, infiraareedii, infiraareed raadiyeeshin, visible light, ultraviolet radiation, x-ray fi gamma ray jechaadha. Baay'ee asirratti kan isinitti himee darbuu barbaadu daballiin spectrumii kun jechaadha. Kan wavelength fi kan frequency inversely proportionidha jechaadha. Asirratti kan beekuu qabdan proportionii inversely ta'e yookiin immoo foggisoo kan ta'e jechaadha. Innis yeroo akkaataan daballii wavelengthiin akkaataan daballee isaa yoo akkas deeme kan frequencytiin immoo akkas deema jechaadha. So jarri foggisoodha waliif. Fakkeenyaaf raadiyoo weevii irraa kaasee hamma gaammaa reeyitti frequencyidhaan deema yoo ta'e achiin guddina isaa jechaadha. Greater than jechaa deema yoo ta'e raadiyoo weeviis greater than microwave greater than jechaa deema yoo ta'e kan frequency immoo achi as jechaadha. Microwave is greater than radio wave depending on what on frequency jecha isa kanas irratti qabdanii darbuu dandeessu. So rainbow halluuwwan adda addaa walitti dhufanii halluu tokko yeroo mun san jalqaba isiniin jedhee ture asirratti isinitti agarsiisaadha. So isaan amma dubbachaa ture asirratti ilaaluu dandeenya jechaadha. Increasing frequency gara kanarraa akkas deema jechaadha. Increasing frequency jechaadha. Inni kun increasing wavelength jechaadha. Increasing frequency achi asidha jechaadha akkas. Kan amma isinitti odeessaa ture isa kanadha jechaadha. So jalqaba irratti reedii jechaadha. Reediin kunoo jalqaba kanarratti argama. Reediin wavelength xiqqaa kan qabu yoo ta'u frequency immoo frequency xiqqaa kan qabu yoo ta'u wavelength guddaa akka qabu ilaaleerra jechaadha. Sababni isaa asirratti kana hordofaa akkas wavelength dabalaa deema. Dabalaa deema jechuun vaayoleetiin wavelength xiqqaa qabaa. Reediin immoo wavelength guddaa qabaa jechaadha. Akkas immoo frequency dabalaa deema. Frequency dabalaa yommuu deemu reediin frequency xiqqaa qabaa. Vaayoleetiin immoo frequency guddaa qabaa jechaadha. Sirriitti kana hubachuutti danda'u qabdu jechaadha. So increasing wavelength akkasii increasing frequency akkas jechaadha. So gamma ray, x-ray, UV, infrared, microwave, FM radio, wave kan of keessaa qaba. Microwave baay'ee kana lamaan of keessaa qaba. Long radio wave yeroo jedhamu irraa kanadha jechaadha. So kana fakkaata jechaadha. Hariiroon jira. Typing jira continuous fi discontinuous kanneen jedhamantu jiru. Continuous kanneen jennu kan smoothie kan ta'e jechaadha bakka gabaabumatti. No clear bound line between the colors. Akkuma asirraa ilaalaa jirtanu kalariin ciccitaan hin jiru jechaadha. Boundaries gidduu isaanii hin jiru. The colors partially overlap. Kalaroonni kun kan walirra bubbu'anidha jechaadha. Homtuu wanti keessaa mul'atu hin argamu jechaadha. So the colors are not separated by line. Kalaroonni kun laayineedhaan separate kan hin taanedha jechaadha. So discontinuous immoo clear boundary line between colors. Kun ammoo as biratti kalaroota laayinii hin argina jechaadha as biratti. Boundary gidduu isaanii jiru. The colors do not overlap. Kalaroonni kun kan walirra bu'an miti. The colors are separated by line. Kalaroonni kun
laayiniidhaan kan gargar qoqqoodamanidha jechaadha yookiin sepaareet kanneen ta'anidha jechaadha. So asirratti ilaaluu dandeessu saanlaayitii jechaadha. Infiraareedii, viizibil laayitii fi altiraavaayooleetii kunoo bifa kanaatiin jechaadha. Kan inni calaqqeessuu yookiin immoo addeessuu jechaadha. So radiation provides an important means of energy transfer. Radiationiin jechaadha maaliif fayyada? Energy transfer gochuuf jechaadha. Energy transfer gochuutiif kan inni gargaaru jechaadha. For instance, the energy from the sun reaches the earth mainly in the form of visible and ultraviolet radiation. Addeessi jechaadha yookiin maal jedhama aduun jechaadha. Yeroo baatu adeemsa maaliitiin dhuftee dachee touch goote yookiin immoo reach goote jechaadha. Visible laayitii fi ultraviolet radiation kanaan dhuftee jechaadha. Samaarraa yeroo baatu kan isheen ittiin ho'a ishee maddisiistee dhuftee lafa qaqqabdu jechaadha. The glowing coals of fireplace transmit heat energy by infrared radiation. Kuuliin immoo jechaadha fireplace irraa kan ittiin ho'a anniisaa ho'aa transmit godhu adeemsa maaliitiin jechaadha infrared radiationiitiin jechaadha. In microwave ovens, microwave radiation is used to heat water in foods, causing the food to cook quickly. Microwavein immoo yookiin micro radiationiin immoo maaliif gargaara? Bishaan ho'isee yeroo nyaati qophaa'u akka bishaan ariitiidhaan ho'ee nyaata sana qopheessuuf gargaara jechaadha.